Harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show. Nagaan keenya jaalalaaf Oromummaa bakka isin jirtan hundumaatti kan torbanii isin haa ga'u. Obboleettii keenya Sabriina dargaggoota magaalaa Shaashamannee keessatti rasaasa diinaatiin obboleettii keenya calanqootti rukutamte hundumaaf gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsachuu barbaanna. Bakka hundumaatti Oromiyaa hundumaa golee hundumaa keessatti miidiyaa irratti kan hin baane barattoonni Oromoo, qotee bulaan Oromoo, uummanni Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti du'aa jiru. Kunis gadda guddaa nutti dhaga'ameef har'allee waan baay'ee dubbachuu hin barbaannu. Sababiin isaa yeroo ammaa haasaa miti uummata Oromoo kana kan baasu. Yeroo ammaa haasaa miti uummata Oromoo ajjeechaa jalaa, baqa jalaa, dararamuu jalaa, hidhamuu jalaa kan baasu kana duwwaadha. Kanaaf baay'ee haasa'uu nan barbaachisu. Namoota baay'ee qabna kan haasa'u. Namoota hedduu qabna kan haasa'u. Kanaaf haasaan hedduu hamilee haasaa illee qabu. Hamilee haasaa hin qabu. Garuu uummata keenya dhumaa jiruuf Waaqayyoon jannata kennuuf jedhu. Haasaa isinitti hin baay'isu. Obboleettii keenya maatii meeqa guddistu? Obboleettii keenya aduu calanqoo sana keessa karaa gubbaa teessee shaayii gurgurtee maatii ishee jiraachistu rasaasaan dhahanii ajjeesuun barattoota Oromoo kutaa 11, kutaa 12, kutaa 9, kutaa 8 rasaasaan dhahanii ajjeesuun tuffii guddaa ilmaan Oromoo irraa qaban mul'isaa jira. Kanaaf ajjeechaa Oromoo irra gahaa jiruu fi haasaa Habtaamuun as taa'ee haasofne bilisummaa kan isaanitti agarsiisu. Qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbannee qabsoo bilisummaa Oromoo yoo finiinsine duwwaadha. Kanaafan haamileetti haasa'u illee Kitaabni ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nu deebisu. Yaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu. Kitaabni ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nu deebisu. Yaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu. Gabrummaa jala Oromoon isatu hamma bilisummaa bu'uura seensu. Ofiitiifan nuufi ajjeesu lameenuu jiraacha hubatee bobbaaye hubamni deebisu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show har'aaf akkuma sila isinitti hime qoosaallee hin qabu. Waan hin haasa'u hedduullee hin qabu. Haasaa miti maan Oromootiif kan baasu garuu warroota karaa qabsoo nagaa biyya keessatti gaggeessaa jiran Oromoo Federalist Congress irraa Dr. Mararaa Guddinaa dubbiseen jira. Dr. Mararaan lafa rakkoon ilmaan Oromoo irra jiru uummata Oromoo sana keessaa ba'anii gara Noorz Ameerikaa dhufaniiru. Baatii 2-3-4 dura garuu akka biyyaan baaneef kan dhowwamanii turan amma garuu carraa argataniin isinitti haasa'uudhaaf keessatti ilmaan Oromoo isteet adda addaa keessatti biyya alaa Ameerikaa keessatti argamtan itti dubbachuudhaaf gara Noorz Ameerikaa dhufanii qubatanii jiru. Dr. Mararaa dubbiseen jira. Xiqqaa xiqqoollee taatu yeroo isaan qaban irraa furadheen fedhii isaanii ta'ee gara Qaanqee Show'tti waliin haasa'een jira. Leenjiif qeerresitu kan jaalatanii tututtuqaa kanattu kan jaalataa tuttuitee na dubbisuu maaf oolatta jabaatu qabee namarraa baasa bobborta na tuttuitee na tossobuu maaf oolatta qeerrootu qabee namarraa baasa bobborta. Leenjiif qeerresitu kan jaalatanii tututtuqaa kanattu kan jaalataa tuttuitee na dubbisuu maaf oolatta jabaatu qabee namarraa baasa bobborta na tuttuitee na tossobuu maaf oolatta qeerrootu qabee namarraa baasa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show akkuma sila waadaa isiniif gale Oromoo Federalist Congress dura ta'an kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaa qabsoo biyya keessatti gaggeeffamaa jiru karaa nagaatiin ibsa bal'aa ilmaan Oromoo naannoo Ameerikaa keessatti argamu isteeta hedduu keessatti argaman dubbisuudhaaf dhufanii jiru. Anis gara Dr. Mararaatti bilbileen Dr. Mararaa wajjin dubbadhee fedhii guddaadhaan gara Qaanqee Show'tti gaaffiif deebii
gabaabduu seenaa wajjin godhaniiru. Gara fuula duraatti garuu bal'inaan hin goonaa. Ammaaf garuu Dr. Mararaan ergaa qaban kana ergaa isaanii gama keessan fiduudhaa fi haala qabsoo biyya keessatti deemaa jiru cinaa dhaabbachanii dhaaba kana qabsoo karaa nagaan gaggeeffamaa jiru akka shaffisiistaniif Dr. Mararaa kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Gara qaanqee showutti fedhii keessan ta'ee naa iyyamtanii argamuu keessaniif horaa bulaan isiniin jedha. Gara Dr. Mararaatti. Dura dursee Dr. Mararaa baga nagaan gara USA Ameerikaatti dhuftan isiniin jedha. Sinis baga nagaan na eegdan. Doktor egaa yeroo ammaa kana biyya Ameerikaa keessa turtaniitu sababiin as dhuftaniif inni guddaan maali? Waan lama gurguddaa lamadha. Tokko akkuma beektanii biyya keessatti Oromoon barana qabsoo bal'aa irra ture. Dhaabbiin keenyas qabsoo bal'aa keessa bahee waan baay'eetu barana darbee bara darbes immoo filannaadha jedhamee waan baay'eetu hojjetamaa ture. Ijaa kana tokko saba keenya saba ollaa keenya saba bira jirtan biyya kana keessa jiran saba biraati. Saba keenya waan ta'aa ture waan ta'uun gara fuulduraatti irra jiru kana wajjin dubbannee waan tokko tokko wajjin mari'annee gargaarsa jirus gaafannee qabsoo kan akka ta'utti jabeessinee akka tufuuf nu gochuudhaafi gargaarsas maaliif saba keenya irraa walitti qabuudhaani rakkoo jirus waan jirus qabsoon garatti deemaa jirus maal ta'aa akka jirus saba keenyatti himnee jechuudha. Lammaffaa immoo kanneen dhufee fi warra biyya kana bulchaa jiranis warra hubarraa isii isaanii waan tokko tokko abbaa mirga sabaa gubbaa namaa gubbaatti hojjetanii isaanis fi warra immoo biyya kana bulchan carraan argametti isaanis dubbisee hojii dippiloomaasii kana saba keenya qabsoo saba keenya rakkoo saba keenya akka isaan hubatan gochuudha. Kana lamaan ijoo guddaan kan jiru kana lamaanii jechuudha. Ayyee Doktor hedduu si galateeffadha. Amma sagantaan Oromoota biyya alaa jiran kana wajjin wal arguun sagantaan qophaa'u hin jiraatan jechuudha. Qophaa'aa jira amma siyaatilitti qopheessu walii galaniiru. Daalaasitti qopheessu walii galaniiru. Wisteenitti qopheessuudhaaf walii galteen jira. Minisootaa walgahii guddaa deemsuudhaaf walii galteen jira. Diisittis hin goona. Magaalaa gara 13-14 kanatti deemsisuudhaafi sagantaa baasaa jirra jechuudha. Gara Kanaadaas gaanuun hin dagatinaa Doktor nuti isin eegaa jirra. Kanaadaa gaa dubbiin isaa dubbii viizaati. Akkatti inni hiikamu hin beeku ijoollee warri yaalla jedhan jiru. Oon biyyattis deebi'ee dhufuu nan yaalaa jechuudha. Doon karaa ammayyuu ta'uu baate. Biyyattis deebi'ee as deebi'uun koo waan oolu natti fakkaatu. Yeroo baay'ee warri Kanaadaa gaa viizaan isaanii Keeniyaa deemee jaa deebi'uu fi kanaafan dhiisee dhufee asii immoo yeroo baay'ee nama dhoowwatu. Ijoolleen yaalla jedhan garuu jiru. Akkuma sana beekan sinitti himaa Kanaadaa ammas ta'uu gara fuulduraatti ta'uu dhufuun koo waan oolu natti fakkaatu jechuudha. Baay'ee Doktor haalli mee gara biyyaatti isin deebisa amma haalli yeroo ammaa biyya keessatti deemaa jiru mee gabaabsitanii fi ergaa gabaabduu uummata Oromootiif qabdan nu dabarsitanii gara fuula duraatti immoo sagantaa bal'inaan wal arguu dandeenya. Biyya keessatti akkuma isin beektanii yeroo tokko akka qorruu ta'a yeroo tokko baay'ee deema. Wanti deemaa jiru Oromoo intifaadaadha jechuudha. Oromoo intifaadaa jechuun sabni keenya akka duriitti ajajamnee bitamnee miidhamnee jiraachuun nurra hin jiru. Nuti mirgi keenya gamuutti irra jira. Qabeenya keenya gubbaatti nuti ajajuun nurra jira. Abbaa dachii keenya, abbaa biyya keenya, abbaa qabeenya keenya ta'uun nurra jira. Sabni Oromoo barataa sadarkaa tokkootii qabee sadarkaa lammaffaatii qabee yuunivarsiitii qabee qotee bulaatti darbee daldalaatti darbee sabni keenya akkuma sabaatti qabsoo kana keessa seeneedha.
kanaafan iyyuu intifaadaa jedha mootummaa sanaanii akka kana dura nu bulchaa turtetti nu bulchuu hin dandeessu isa jedhu sana afaan guutataniis dubbachuudhaan kan ka'e jalqabee hamma humna isaanii mirga kana amma kalma kootti sochiin jalqabameera. Sochiin kun immoo caljalee waan hafu miti waan deebee qorree mootummaan ukkaamsineerraa qabneerraa hiikneerra jedhanii waan isaan bira darban miti. Qabsoon kun akka qabsoo intifaadaa warra Palestaaniitti waan bal'atee jabaateetti fufnatti fakkaata. Kana keessa gaa'ii sabni Oromoos iddoo jirutti maal gochuu dandeenya? Inni ala jiru maal hojjechuu danda'a? Inni biyyaa maal hojjechaa jira isaa jedhu sana wal hubachaa wal gargaaraa dhaabbilee yoo hin dhaabbii saba kanaa hamma mirgi saba kanaa galma gahuutti sochoosuu danda'u warra waan akkasii kana ijaaruudhaaf bobba'uu nu barbaachisaa. Bobba'uu sabni alaas keessaas kana gubbaatti bobba'uutu irra jira jechuudha. Doktor hedduu isin galateeffannaa sagantaan isin qabdanis biiziidha. Hedduu isin qabuun barbaadu. Qaanqee showuunis jajjabinaa fi humna guddaa isin hawwisi qabsoo isin geggeessaa jirtan hundumaas cinaan dhaabbannaa horaa bulaa yeroo gaarii qabaadhaan isin hin Doktor. Isinis waaqa isin yaa ture carraanaa kenname. Galatoomaa. Jajjabaadhu qeerroo wabii didhanneessinii jajjabaadhu qeerroo wabii didhanneessinii nu qabsoo dhaabbaani kutannoo dangal magaani qabsoo finiinsaniiti diina weerraaraniiti yartuu gombiisaniiti diina finiinsaniiti tuqummaan hiriiraniiti gamtaa falmaataniiti beela danda'aniiti deebus danda'aniiti lubbuu wareeganiiti lafee dachaabaniiti. Ilmaan Oromoo hundi keessan hamma dandeessanitti walgahii isteeta Ameerikaa keessatti gaggeeffamu irratti hirmaattanii qabsoo karaa nagaatiin biyya keessatti gaggeeffamaa jirus cinaa akka dhaabbattan kabajaa guddaan isin gaafachuu barbaada. Dhiifama naa godhaa. Torban walitti deebinaa. Torban gaarii isiniif hawwaa. Torban nagaan isiniif hawwaa. Torban bilisummaan isiniif hawwaa. Waaqayyoon torban kana keessa gadda duwwaa otoo hin taane gammachuu immoo nu haa dhageessisu. Harkaan kennuuf duutee mana hidhaa keessatti falmatte mirga kee diina kee duratti qaama hir'attullee qaamni kee dhaamsha'us mana hidhaatti haftu inni kee lola'us mormatte biyya kee lubbuun kennine lubbuun mararfanne. Yore bamte obsi jinin adotuma kayo ke sharafi endotulle hanganuma Rohare game sanye mota biya pasab jedeti male oromi abje chabaye nidu Ore bane yo mutenyu sanu jebesi no gara si atasi awi adore jima Show.